Eebila 21 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Afrikaan mana maree nageenyaatti bakka bu'ummaa argachuu qabdii jedhan pirezidaantichi. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphoosaan waltajjii sochii nagaa fi haqaa idil addunyaa Baarselonaatti taa'ame irratti haasaa taasisaniin sirni addunyaa amma jiru loogii kan qabuu fi biyyoota guddataa jiran kan hin mijoofne ta'uu dubbatan. Afrikaan uummata biiliyoona 1.4 qabdu mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii keessatti bakka bu'ummaa waaraa dhabuun ishee jallina haqaa ta'uu eeran. Dhaabbatni maallaqa addunyaa IMF fi baankiin addunyaa WB faayidaa warra dhiyaa qofa kabachiisuu dhiisanii dhiibbaa liqaa biyyoota guddachaa jiran irra jiru hir'isuu akka qaban Ramaphoosaan dhaamaniiru. Biyyoonni jajjaboodha jedhaman mataan isaanii seera idil addunyaa cabsaa waan jiraniif dhaabbatni biyyoota gamtoomanii walitti bu'iinsa dhaabuu irratti dadhabeera jedhan. Addunyaan gargar faca'iinsa hiyyummaa fi qormaata jijjiirama qilleensaatiin muddamaa waan jirtuuf humnoonni jijjiirama barbaadan waliin dhaabbachuu qabu jedhaniiru. Pirezidaantichi haalli amma jiru yaaddessaa ta'us abdii kutachuu osoo hin taane yeroo itti haaromsaa fi jijjiiramaaf tarkaanfiin fudhatamu ta'uu qaba jechuun dhaamaniiru. Jeneraal Al-Burhaan ajajaa olaanaa loltoota finciltoota Sudaan simatan. Pirezidaantiin mana maree ce'umsaa Sudaan Leetinaal Jeneraal Abdel Fattah Al-Burhaan ajajaa olaanaa humna finciltoota Sudaan RSF gara mootummaatti makaman. Dilbata eebila 1926 naannoo kaaba biyyattiitti simatanii dubbisaniiru. Xiinxaltoonni gocha sana ji'oota dhiyoo keessa qoqqoodama finciltoota RSF keessatti mudate keessaa isa guddaadha jechuun ibsaniiru. Jeneraal Al-Nur Ahmad Adam maqaa masoo Al-Quba jedhamuun bal'inaan kan beekamu naannoo kutum kaaba Daarfur irraa baqachuun magaalaa Dongolaa galeera. Jeneraalichi RSF gadi lakkisee gara waraana Al-Burhaanitti makamuun isaa waraanni siivilii eebila 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Sudaan keessatti mudate hordofee jijjiirama guddaa garee kana keessatti mul'ate ta'uu danda'a jedhameera. Akka gabaasa Aljeeziraa fi Al-Arabiyaatti Al-Burhaan ajajoota waraanaa olaanoo biroo wajjin ta'uun Al-Qubaa fi humna isaa wajjin jiru simannaa ho'aa taasisaniiruuf. Akkasumas Al-Burhaan konkolaataa dhuunfaa isaanii Jeneraal Al-Qubaaf badhaasa kennuu isaaniitu gabaafame. Jeneraal Al-Qubaan miseensa hundeessitoota RSF keessaa tokko akka ta'an kan beekamu yoo ta'u waraana gurguddoo akka El Fashir keessatti firoottan hoogganaa garee sanaa Mohammad Hamdaan Daagaloo Hameetii kan ta'an Geedoo Ibiin Shuukii fi Alii Yaaqoob wajjin ta'uun shoora olaanaa taphateera. Sudaan Tiriibuun maddoota waraanaa wabeeffatee akka gabaasetti jeneraalichi RSF gadi lakkisuuf kan murteesse wallabdee keessoo garee sanaa keessatti uumameeni. Jeneraal Al-Qubaa bulchaa waraana kaaba Daarfur ta'ee ni muudama jedhamee kan eegamaa ture yoo ta'u onkoloolessa 2018 kan lakkoofsa Itoophiyaa keessa erga El Fashir harka RSF seentee booda bakki sun Ibn Shukiif kennamuun isaa muffiisaa hammeesseera. Itti dabalees gocha loogii fi qoodiinsaa isaa fi raayyaa isaa irratti raawwatamu mormuun akka gara mootummaatti deebi'u sababa ta'uusaa gabaafameera. Dabalataan Al-Qubaa fincila kakaasteetta jedhamuun himatamee akka qabamuuf waraanni El Fashir irraa itti ergamus bitootessa 30 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo kutum irraa miliquun balaa sana jalaa ooluu akka danda'e maddoonni Sudaan Tiriibuun ibsaniiru. Dhumarratti qondaalli duraanii Human Rights Watch Trump akka waraana hamaa raawwachuuf dhaadataa jira jedhan. Pirezidaantiin US Donald Trump kaleessa eebila 2026 miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii irratti akka barreessaniin marii marsaa lammeessoof jiila marii nagaa gara Paakistaanitti erguu fi Iraan faana yoo walii hin galle buufataalee ibsaa fi riqichoota ishee barbadeessuuf dhaadatan. Daayirektarii Human Rights Watch duraanii Kenneth Roth dhaadannoon Trump sun yakka waraanaa ta'uu himan. Trump yakka waraanaa hamaa raawwachuuf dhaadate jedhe qondaalli duraanii dhaabbata mirga namoomaa falmu sun dhaabbilee uummataa mancaasuun seera idil addunyaatiin yakka waraanaatii jedhan. Trump inni seera idil addunyaa hin hordofu jechuu danda'a garuu mootummaan Ameerikaa fi addunyaa sun seera idil addunyaa hin hordofu. Seerri namoomaa dhaabbilee uummataa akka buufata ibsaa fi riqichaa akka haleelu ni dhorka jedhan daayirektarii duraanii Human Rights Watch Kenneth Roth. Akka Roth jedhanitti buufataalee annisaa fi riqichoonni faayidaa dachaaf jechuun waraanaaf dhimma itti ba'aniiru jechuu danda'a. Garuu falmiin sun gahaa miti jedhan. Seerri namoomaa xiyyeeffannoon waraanaa yoo madaalawaa hin taane fudhatamuu hin qaban jedhu qondaalli sun. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri US yaada sana fudhatama dhabsiisaniiru. Isaan buufataalee annisaa fi riqichoonni Iraan humnoota warraaqsaa Islaamummaa Iraaniin bulu sana waan ta'eef xiyyeeffannoo waraanaa sirriidha jedhanii yaadu. Gama biraatiin Iraan marii US waliin godhamurraa abdii akka hin qabne himtee Iraan marii US waliin godhamurraa dhugumatti abdii hin qabdu garuu qabatamaadha jedha dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan. Wanti haala achi jirurraa namni tokko hubachuu danda'u abdii dhaba sun sababa qoobsaa qaba jedha Ismaa'eel Baargee. Diinarraa abdii kutachuun immoo abshaalummaadha.
Yeroo qondaalli Iraan dubbii kana dubbatutti USA marii haaraaf gara Paakistaan jila ergaa jirti. Iraan ammallee hirmaachuu fi dhabuu ishee hin mirkaneesse.